Ligi Englandiin kaleessaa taphni cimaan West Ham fi Arsenal walittiin fide injifannoo Arsenaliin goolii 5-2 goolabameeti kan jiru. Arsenal taphoota Premier League England lamaan darban walittaan injifateeti kan inni jiru. Waliigalaan ammoo taphoota 3 injifachuudhaan milkaa'ee jira. Gabriel Magalhaes, Leonard Trossard, Martin Odegaard, Kai Havertz akkasumallee Bukayo Saakaan kaleessa gooliiwwan 5 galchanii jiru. Aaron Bissaka akkasumallee Emerson gooliiwwan West Ham United galchaniiti kan jiranu. Egaa boqonnaadhaan dura qofaadha gooliiwwan 7 kan galanii Arsenal qabxiisaa Liverpool waliin qabu dhiphisuudhaan sadarkaa lammaffaattiin dhufee jira. Garaagarummaan gidduu isaanii jiru qabxii 6 qofaa ta'eet kan jiru. Arsenal kaleessas gooliiwwan galche keessaa inni tokko kubbaa rukuttaa rogaarraayu kan galchee Gabriel Magalhaes addaan itti buudhaan goolii galcheera. Arsenal erga Premier League England bara darbeetii galee rukuttaa rogaarraa qofa Premier League Englandiin goolii 20 galchuudhaan sadarkaa jalqabaa irratti kan argamu. Kana keessaa immoo Magalhaes goolii 5 addaan itti bu'ee rukuttaa rogaarraa galchuudhaan innis sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu. Tapha kaleessaatiin qindoominni Bukayo Saakaa fi Martin Odegaard akkuma taphoota darbanii olaanaadha kan ture. Kubbaa inni kenneef walii daddabarsanii kennuudhaan sarratti isaa West Ham United akkan qindoofne gochuudhaan ga'umsi isaa mul'isan olaanaadha kan ture. Rukuttaa penaltii argatanis Bukayo Saakaan jalqaba ofii rukuchuudhaan jedhee deebisee Odegaard fi kennuudhaan gidduu isaanii walitti dhufeenyi hariiroon jiru sun olaanaa akka ta'e kan agarsiisudha. Goolii galchuudhaan innis miila isaa kan itti hiikkate jennee kaasuu kan dandeenyudha. Martin Odegaard Bukayo Saakaan boodarra deebisee rukuttaa penaltiidhaan goolii galcheera. Arsenal taphoota 3 darbeen Champions League Europa dabalatee taphoota 3 goolii 13 morkattoota isaarratti kan galchee. Hagam Martin Odegaard garee kana sirriitti akka tajaajilaati jiru erga ni deebi'ee booda Arsenal goolii hedduu kilaboota irratti galchaa akka jiru kan agarsiisudha. Amma ofitti amanummaan keenyas sirriitti dabaleera ga'umsa Arsenal ittiin beekamu sana arganeera jechuudhaan Mikel Arteetaan kan isaan dubbatanii. Roobii dhufu ammoo Emirates Arsenal Manchester United waliin kan taphatu ni ta'a. Kunis ofitti amanummaa taphattoota ni dabala. Amma kaayyoon keenya tapha sanarratti xiyyeeffanne jechuudhaan Mikel Arteetaan taphichaa booda kan dubbate. Egaa taphoota 4 injifannoo malee erga maleen booda taphoota 3 darbaniin injifateeti jira. Arsenal, Nottingham Forest, Sporting Lisbon akkasumallee West Ham United irrattiin gooliiwwan 13 galchee gooliiwwan 3 qofaadha kan irrattiin galanii. Akkuma kaaste Martin Odegaard deebi'uunsaa kaka'umsa olaanaa kilabicha keessattiin uumeeti kan jiru. Bukayo Saakaan goolii 1 galchuudhaan 2 kaleessa mijeessee kennee jira. Barana dirreen alattiin goolii isaa jalqabaati kan galchee. Waliigalaan ammoo goolii Premier League 5ffaadha kan galchee. Taphoota waliigalaatiin goolii 10ffaa galchee jira. Taphoota Premier League 12 darban irraa gooliiwwan 15 galan keessattiin taphataan kun harka qaba. Gooliiwwan 16 galan keessaa harka qabaachuudhaan kan dursu Mohamed Salah qofaadhaan caalamee lammaffaa irratti kan argamu Bukayo Saakaan. Namoonni hedduun taphataa kana dinqisiifataati kan jiran. Arsenal taphoota 3 goolii 13 galchee taphattoota garaagaraa 9 kan inni galchee. Odegaard akkasumallee Saakaan gooliiwwan 5 keessaa harka ni qabu taphoota kanneen keessatti jechuudha. Kanaalatti Arsenal taphoota Premier League 7 Odegaard hin turre irratti baay'ee rakkataati kan inni ture. Taphoota 4 taphate keessaa 2 mo'amuudhaan lamaan ammoo qixabeet kan ture. Saakaaf Odegaard bakka hin jirrettiin Barnmaawuziin 2-0dhaanis mo'amuun isaa kan yaadatamudha. Taphattoonni kunneen lamaan isaanii ga'umsi isaan mul'isaatii jiran adda akka ta'e kaasuun ni danda'ama. Taphattoonni kunneen keessumaa Odegaard Saakaadhaaf kubbaa yeroo kennu, Saakaan ammoo hiriyoota isaatiif haalli inni ittiin mijeessaatii jiru kun dinqisiifamaati kan inni jiru. Kanarraa ka'uudhaan egaa Mikel Arteetaan taphoota dhiyeenyaa irratti ga'umsa keenyattiin deebinee jira. Kun nu gammachiiseeti jira yaada jedhu kan inni kennuutii danda'e. Tapha biraa ilaallu Bournemouth kaleessaa 4-2 Wolverhampton Wanderers kan injifate. Justin Kluivert haatirikii hojjeteeti kan jiru. Haatirikiin inni hojjete penaltiidhaan isa dansaanii kunis bara 1957 booda waggoota 67 booda jechuudha. Haatirikii penaltiidhaan hojjetame ta'uudhaan galmaa'eeti kan jiru. Brentford 4-1 Leicester City mo'ateeti kan jiru. Kana alatti Nottingham Forest 1-0dhaan Ipswich Town kan mo'ate. Brentford 4-1 injifannoo isaa galmeesseeti kan inni jiru. Taphoota birootiin
harreetti fuudhan ni taphatamu keessumattuu har'a Cheelsiin Aston Villa waliin Manchester United Everton waliin Tottenham Fulham waliin sa'aatii 10 eegaluudhaan ni taphatu Liverpool Manchester City ammoo Anfield Roadittiin sa'aatii 1 irratti eegalu. Tapha cimaa torbee kanatti inni kaasuu kan dandeenyu Liverpool fi Manchester City Anfielditti kan waliin morkatanu kilaboota miira injifannoo akkasumas ga'umsa garaagaraa irratti argamanu Liverpool fi Manchester City ni dasu sa'aatii.